Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo albeema waggaa kan injifatee surraatii waliin argamna. Surraa baga gammad. Galatoomii tolaa si baga gammad. Baga gammad mee guyyaa nataa sitti fakkaata miira kamtu sitti dhaga'ame? I think miirri jiru walumaa galatti nama saas haala jiru yeroo laaltu baay'ee sitti tola. Sanarratti immoo albeema waggaatiin injifadheen jira baay'ee gammadeen jira. Yeroo injifattu kana gammachuu akkamii sitti dhaga'ama? Gammachuu normally ta'e expect illee takka yeroo muraasa kana gidduutti especially karan baratamne kana deema kana argachuu kootti baay'ee nan gammada. Egaa miirri jiru immoo akkuma ati beektudha miirra kee deeply ibsachuu hin dandeessu miira gammachuu haala kana keessatti especially waggaa 4 guutee ammayyuu haqasaa argachuu yeroo hin dandeenye keessatti qosha waan si qabu jira garuu keessa kootti guddaa gammadeen jira. Egaa keessumaayyuu Hacaaluu jechuun nama waggaa 4 miti jaarraa 4tti illee dagachuun hin danda'amne mee Hacaaluurraa fakkeenyota akkamii argatte kan keessa keetii baduu hin dandeenye? Hacaaluurraa waan hedduu baratta normally wallee isaa qofa miti jireenyuma isaarraa waan hedduu waan barattu qabda yeroo muraasa daqiiqaa muraasa wajjin yoo ta'e waan ta'e fudhattee deemta. An fakkeenya akkasiin an qaba stuudiyoo keessatti guyyaa tokko qofan qaamaan argaa jira. Yeroo gabaabduu sana keessatti gorsa guddaa even kanaan illee nagahuu danda'u naaf kennee jira. So awwaardi isaa irratti irra dhufe kana yeroo argadhu it makes sense. Waan inni gaafa sana naan jedhe jechuudha. Miira addaatu sitti dhaga'ama na gammada baay'ee. Mee awwaardiin bara darbeerraa kan baranaa gaafa ilaaltu akkam jijjiiramna awwaardiidhaan jiru karaa awwaardiitiin? Bareedaadha. I think haala gaariidhaan itti adeemaa jiru. Fooyyessaa jiru wanta fooyya'uun irra jiru. Akkasumas artistoota samoota dorgomtoota injifatan gama maallaqaatiin gama sertifikeetiin gama beekamtiitiin badhaasuun kun gaariidha. I think waggaa taanutti jabaachaa akka deemuun abdadha. Ayyee Surraa galatoomii guddaa dhaamsa xumuraa yoo qabaatte dhumarratti. Thank you. Galatoomaa hundi keessaniyyuu bifa garaa garaatiin hojii kana keessatti kan na waliin turtan gorsaanis gochaanis kan